kun waa'ee dhimma namni piikcharii ka'uu nu bareede yookiin Jawaar nu bareede Abiyyi nu bareede moo jaalala moo naaf hin galle akka jaalala nama dhuunfaa qabna moo kan sappoorti goon haqa Oromoo kana maa dho'isin haa jechuu barbaadeeti waanuma akka nama Jawaar angoo qabadha jedhee fiigaa dhufee angoo barbaadu wayi Jawaar obboleessoo ummataaf dubbata aktiivisti hayyuudha. Abiyyi makana hayyuu akkanuma yookiin achirraa buusee akka namni biraa qabatu hin barbaadu Oromoon akka rakkoo keessa galu wayita dubbatu beeka Jawaar wayita abbaan giddii dubbadhu jedhee hin dubbatu wayita abbaan giddii faa callisee hin callisu wayita dubbachuu qabu dubbata wayita dubbachuu hin qabne hin dubbatu maaliif Abiyyi achirraa yoo jige uummanni Oromoollee hojii rakkoo keessa seenaa jechuu barbaade kanaaf akkasii yoo laalle bareedana fakkaata calliseetumaanii wayita itti barbaade sii dubbatee wayita barbaade reediyoo miti jechuu barbaadeeti Jawaar nama barate jechuudha warri hin baranne Jawaar jedhu warri Jawaar dalagaa hin qabu jedhu yuunivarsiitii meeqarraa akka inni ba'e waan inni dalagaa oolee birrii inni argatu san dhiisee hojii gara uummataa kana seenu jechuudha. Seenaa isaa gaafachuu hin dandeettu jechuudha. Yoo gaafachuu barbaadde jechuu barbaadeeti warri barumsa hin baranne jechuudha akka jechuu barbaadde jechuu barbaadeeti akkasitti ilaalaati wanni nu asirra goonu yeroo feemasii jennee bakkooleen nu haasofnu wal eeggataa adeemnu jechuu barbaade. Akkuma dhufee haasofuu osoo hin taane warra kana sappoortii. Galatoomii warra keellee xumurtee jirta. Ulfaadhu galatoom. Bakka fixannee haganuu haasofna. Ayyeesh yeroo biraa waliin deebinaan yaada geemtu muranne. Daqiiqaa sitti deebina oo barbaachisaa ta'e maaliif qeeqama irratti kaa'amma fakkeenyaaf oo wal caalchifne ammoo namni na lola jechuudha. Sii galee. Warra asirra jiru kun bar warra lamii sitti deebiin carraa lamii sitti deebina oo asin turte. Haaraa galte nan beekaa. Warroota haaraa galee utuu daballee maal jettu yaada keessanii daqiiqaa. Inni haaraa galee waan ofii haaraadhaa idar haaraadha. Utuu daballee maal jettu? Horii isaan kaasuu wayyu jechuudha. Haaraa galan waan ta'eef. Hayyee iluu as deebiime. Haaraa galee waan ta'eef hin dubbanne. Silkiin itti dawwalameeti. Wanni waan lamaan takka jedhee nama amaara. Warri duraa walii agalu warri haaraa yaada bal'isa waan ta'eef warri duraa walii agalu xiqqoosi. Iluuna sadeebii gaa iluuna deebi'ee daqiiqaa daballa kaa xiqqoo warra haaraaf iluu daqiiqaa sii daballa maaliifi mari'anneedhuma booda akka koomiin irratti hin kaaree faayitti si qabee daqiiqaa sadan tokko sii daballa maaliifi haaraa galte waan ta'eef ati waan ofii fi ayidarri inni dubbanne waan ta'eef waan sababa ta'eef jechuudha daqiiqaa sii daballa dubbadhu waan gabaabsee mee ofumaa keetii dubbadhu daqiiqaa sii qabu caala waan ofiillee waan gabaabsee dubbattu ayidar ammoo daqiiqaatti deebinaa jechuudha innaa tokko wal ga'e kanaaf itti fufi. Ilu, mute ready ilu. Oh, naa dhiisteedha. Bari siif daballe jechuun qeequmsuma kee fudhatama argatee yaaduma kan kee. Ayyee galatoomaa dalagaa na bilbilanii wallahi dubbaddeefe. Ani wanni jechuu barbaadetti qoma geeffadheera asirra yeroo inni fakkeenyaaf fooloorsii qabnu feemasonni jechuudha. Yeroo waa dubbannu laallataa dubbachuu fi qofaaf hin jiraatin maaliif ijoollee wal lolaan tiktok irratti torbaan tare namni maal wal godhaa ture ijoolleen jimmaa fi arsii gara gandaa deebisan jechuu barbaade abiyyi kasirra fidee jimma loleetii miti adda ofii oromoon martu ilmaayyuu kan lole kabiraa kan dhume kabiraati yoo dhugaa dubbanne deebitee seenaa yoo laaltu garuutu akkuma oromoo fudhattaa jechuudha guutuu isaa akka oromoon lolee finnee jenna jechuudha jijjiirama sanii akkasi dhufee jechuu barbaade yoo rakkoo kanallee dubbanne akkuma oromootti haa dubbannu jechuu barbaade namni dhimma Jawaar irraa biyya akkasitti akka gandaa gootanii uummata waliin lolchiisinaadha akka sooshaal miidiyaatti wanti sooshaal miidiyaa irraa tiktook irraa isin fiddan yookiin Jawaarii fi abiyyiin buustan homaan jiru. Jawaariin ol korsiiftanii abiyyiin buustan hin jiru jechuu barbaade ijoollee muka waliin nayisiisuudha biyya arabaatti ijoollee baay'eetamma wal turee kun wal caccabsee waliin yeroo haasofnu nesuutuma haasofnu sooshaal miidiyaa irraa Jawaariin uummata akka godhuu hin dandeenye miti doktorri Ameerikaa ijaaramee aga oosaatti ijaaramee jechuudha. Jawaariin homaa godhuu hin dandeenye jechuudha. Nuyi uummata akka hin beekne waa'ee siyaasaa hin beekne homaa hin baratiin kana dhiise jechuudha. Warri baratee achirraa sochoosuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Akkasii haalaan bilaash uummata biyya arabaa keessa jiru waliin lolchiisina haasofnu naamusumaan akkuma mana teedii sanitti nama baay'ee godhi bakka mararraa waan abiyyi godhe as fidi. Abiyyi maal godhe gaafii uummataa deebise. Jawaar maal godhaa ture amma maal barbaada jaalmaroon maal godhe jettee wal mari'achiisuu hin dandeette jechaan wal tuttuquun
yeroo ati jechaan nama tuttuqxu jecha biraa namni sii fidee si tuqaa jechuudha. Wanta sana hawaasni waliin bu'aa jechuu barbaade namni waan waliin jedhu dhabuu jechuu barbaade akkasii wal kabajaa naa'umsaan hawaasa himata galatoomaa nagaatti asuma taa'anii hin caqafannaa. Hayyee galatoo mulfaadhu ijoolli inni haaraa galee waan ta'e daqiiqaa daballee fi waan ofiitti dabarraa waan haaraa galee fi mufatinaa warri sila dubbattan yeroo jalqabaa waan dubbateera waan ta'eef waan ofii yeroo jalqabaatii fi aayidarri nama batuutti galfanneera nama hin dubbatin jechuudha. Tapha maallee miyuutii irraa baafatte nagaara miti. Okay. Tapha kaadaan dhageenya fakkaata miyuutii irraa baafatee naammaan rakkatee dheetanii. Waan ofiin dhageessaa? Nin dhaga'ee. Nagahuma jechuun wanni yaaduma lamaan takka jedhee anillee abbuu jeeti yoo ka sa'aatiin dhumatee. Jarri tokkiyyuu na xumuratanus itti deebina. Okay. Jarri tokkiyyuu na xumuratanu jarri tokko hin dubbanne kuni na xumuratanu. Okay. Waan ofii haadha faate baga nagaan dhufte egaa yaada keenya dhaggeeffataa turte. Komentiin illee barreessaa turte. Yaaduma qabdu nuu kaasii. Egaa wal mormiis waan jiru argaa jirta. Haaromsinee si gaafachuu hin barbaadnu. Yaaduma si keessa jiru nu dubbadhu siin jenne. Galatooma gara waltajjii kanaatiin na affeeruuf isiniin jedha. Duraan dursee tokkummaa manni kan kee mana tokkummaa ta'eetiin akkanumatti itti haafuuf hin jedha. Saayidii kamiinuu hin qabatini manuma tokkummaa ta'e tokkummaa maqaa osoo hin taane tokkummaa dhugaa haa ta'u jedha. Gama biraatiin ammoo bitaa iskoorii mirga iskoorii kallattii hundattuu yeroo ammaa jechuudha. Kan biyya bulchaa jiru Oromoodha. Kan bosonallee jiru Oromoodha. Kan mormaa jirullee Oromoodha. Kan wal mormaa jirullee Oromoodha. Yeroo baay'ee gisee laaltu ani wanni na gaddisiisu guddaan tokko hanga wallaalummaa kiyyaatitti yoo jiraate obboleeyyan keenya kan asiin dura jechuudha. Waan kana arguudhaaf aarsaa kanfalanii namoonni meeqa jechuudha fakkeenyaaf gaafa du'aa Haacaaluu Hundeessaa yoo fudhatteetiin jette lubbuu isaanii aarsaa kanfalanii ijoollee yeroo sana lubbuu ofii dabarsaniitiin jedhanii kanadha haati jechuudha. Shintibeetii dhaquu hin dandeenye haati isaanii wajjin rakkataa jirtu abbootiin isaanii waliin rakkataa jirtu ijoollee santu garaana nyaata. Maaliif guyyaa san wanti isaanii hadhaa san dhandhamanii fi hiree ofii san dhabanii fi Oromoon bilisoomee tokko ta'ee afaan tokkoon ilma abbaa gadaa argannee gadaadhaan bullee waltaanee jiraannaadha. Hadda garuu gaafa Oromoon kun saayidii kan qabatee kun saayidii kan qabateetiin dhagaa godhirratti darbu baay'ee ulfaata. Akka nama wallaaltuu takkaatitti baay'ee natti ulfaata. Haa ta'u garuu warri Jawaar maal godhee jira, Jawaar maal ta'ee jira, Jawaar sababa kanaan maal godhee jira jedhani. Wanni tooppikiin guddaan jiru tokko yoo jiraate namni Jawaar hin dirqamsiisee saba kanaaf haa mormuudhaaf saba kanaaf haa dubbatuudhaaf biyya irraa baasee hin jiru. Jawaar ofii isaatii kaayyoo isaa kan biyyaa baheef lafa kaayetiin gara qabsooti seenee saba kanaaf morme. Abbaan fedhe jaalatus abbaan fedhe jibbus jechuudha. Waan gaafa duraa jedhe sanis galmaan gahee jira. Fidee harka kaayee jira jechuudha nama kamiin harkayyuu. Hadda haa xiqqaatu haa guddatu. Dhiiga qeerroon kumaatamaa gajjiddee namni Abiyyi Ahmad ol baaseetiin teessoo san irra kaayee rabbii gaditti qeerroo Oromoo kutaa 11 fi Jawaarii jechuudha. Abbaan barbaades jaallachuu abbaan barbaades jibbuu danda'a. Jawaar maal Oromoo godhe ka jedhuu fi deebiin guddaan guddaan Jawaar waggaa 3 yakka takka malee osoo nama takkan ajjeesin osoo nama takkan arrabsin waggaa 3 mana hidhaa ciisuunuyyuu kennaa caale Oromoodhaa fi aarsaa lubbuu isaa dabarsee kennee jira. Kan akkasi beekuu qaban. Meebii gama kennaanis gama warra Jawaariin deeggaruunis Abiyyi maal godheera gaafii maal deebisee jira jechuu danda'an. Abiyyi gaafa aangoo qabateetiin gara aangootti dhufu yookaan Oromoo bichaa bulchuu yookaan Oromoo bichaa bilisa baasee jiraachisuu yookaan waan akkasii bichaa mootummaa Itoophiyaati akkasumas sabaaf sablammoota hedduu amantii hedduutu biyya san keessa jira. Waan kana jechuudha likkitti ilaalee duuti kaleessa ummata irra jirtu kan kaleessa dhumataaran kan kaleessa du'aa jiran jijjiiramni maaltu jira irratti hangama kayyaa nama kan mootummaa kana komadhu yoo jiraate kaleessas numa duuna haddas numa duuna numa gudeedamna numa buqqaana numa beelofna jijjiiramni jiru maali irratti malee hanjibbaa Abiyyi hin qabu. Namoonni tokko Jawaar dantaa ofii dhabee maalii kenneef Abiyyi irraa fudhatee minaamina ka jedhani. Abiyyi isaanii mari'ateeti miti kan Jawaarii kenne gaafa Jawaarii kennu isaanii mari'atee Jawaariin kennina isaanii mari'atee Jawaariin irraan fudhanne.
Jawaar kennamuufiyyuu hin qabu. Nama fudhachuu qabu malee. Harka isaatiin dhaqee fudhachuu qaba malee nama kennamuufii qabu miti jechuudha. Gatii kana ta'eef gaafa waa dubbatan ammoo akkuma asitti iluun jedhee likkitti ilaalaniitiin waan dubbatan kana jechuudha. Cheenji godhanii ta'aa hin ta'u jedhanii osoo dubbataniiti namatti tola. Ulfaadhaa yoo dogongoreef dhiifama jedha. Mute register, mute register. Tokkuma mute register, mute nama na kophaa hasaarta. Kophaa haasaa jirta naman mute registerti. Galatooma haadha faateen jeequ jedhee miyuutii godhadhee dubbattu jedheetanii egaa isin yeroo hedduu dubbii hin beekti kanaaf ana dubbattu jedhee jalan dubbadhu jedheetani. Isatti dhiifama itti immoo namni gama lachuu deeggaru abadan si arrabsuu hin dhiisu. Akkas kanaafi jechuu hin dhiisu namni. Quba sitti qabu abadan hin dhiisu. Sana laaluun hin ta'u jedha. Warroonas jala ergattanii turtan warroonni isaatii dheeraa ta'aa jirtan isin argaa hin jira. Garuu carraa hin arganne akkuma isin argaa jirtan isa siyyuu keessummeessuun baay'ee ulfaataa jira waan ta'eef nu obsaa warras jedhaa isiniin jedhaa idara bilisummaa carraansi gaheera jechuudha. Miyuutii irraa baafadhu ati kaleessa Jawaaris hin deeggaru Abiyyis hin deeggaru awwaa tokko keessa hin jiru dabbarameen dhufee jette har'a dabbaramtee dhufte moo waa yaada garaa kee jijjiirtee dhufte moo maal gocha dhufte idara bilisummaa baga nagaan dhufte itti fufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukuma galatoom ulfaadhu. Yaa haalli sagantaa ittiin dhiyeesse. Galata kee waan keessaa galchuun galata kee irraan fadhe kaleessa waan bilchaataa tokko dubbattee deemte akkana nuun jettus siin jechuun dagadhe dhiifama. Baga nagaan dhufte waan keessaa miti fufi. Kaleessa icciitii nam tokkotti illee dubbanne akkam baasu na taasistee turte hin dagatte malee maaliif jennaani an dhugaadha tokkos hin deeggaru jechuun tokkollee hin jibba tokko hin jaaladha jechuu kiyyaa miti. Gama biraatiin ammoo ani yoon danda'ee garee yookaahuu qaama walaba jam'aa kana jara keenya kana walitti fidee walitti araarsu nagaa biyya keenyaa isa sobaa osoo hin taane isa haqaa isa dhugaadha jara kana walii galchanii haala kamiin akkamitti biyyi keenya nagaa argatti nageenyi waaraan argamaa kanarratti dalagaa jira rabbis na gargaara nin milkaa'aas jedhee yaada. Yoon dadhabees akkanumatti yoon dandees akkanumatti as dhufee tokko arrabsee tokko faarsee faayidaan tokkollee hin jiru akka yaadaatti ammoo akkumaan kaleessa jechaa ture warroonni kaleessa hin turre irratti deebi'ee isin hima yaada fudhadha akkanumatti yaada fudhadha yaada yoo isin jedhu warroonni waa deeggartan tokko Jawaar deeggaruun Abiyyi arrabsu miti Abiyyi deeggaruun Jawaar arrabsu miti. Yookaan deeggartoota Jawaar arrabsu jechuun Abiyyi deeggaruu miti. Warroota waa deeggaruun kun waa faarsuu fi waa arrabsu ni miti wanti isin galuu qabu. Jawaar deeggaruun isa faarsuudhaan deeggartoota Abiyyi arrabsu hin ta'u abadan ta'uu hin danda'u. Ta'ellee hin beeku waan ta'eef. Yoo dandeessanii waan beektan gubbaa dhaabadhaatii waan kanaaf ebaluun deeggara. Waan kanaaf ebaluun qeeqa. Ammoo qeeqaa fi arrabni wal adda. Namoonni keenya hin qeeqna jedhee as bahanii gadhiisan. Hin qeeqna jettanii as baatanii maaloo waan hin taa'in haasina jechuun kiiloo irra isin kaa'amee ummata isin dhagaha hawaasa isin dhagaha waan ta'eef yaada bilchaataa bareedaa namni fudhachuu danda'uu fi namaaf galuu danda'u ila kanattiin nama kana qeeqa kanattiin nama kana deeggara ragaa wajjin fidi yoo hin beekne cal'ise. Kanaaf ammoo osoo hundi keessanuu gara kiyya dhaabbattanii furmaanni nu fedhee yaadan gama kiyyaan osoo jamaa kiyya taatanii jamaa akkam jamaa kaan jaallachuu kaan jibbuudha jamaa kaan faarsanii kaan aarsuudha kaan faarsanii kaan xaarsuudha osoo hin taane jamaa kiyya kawlaabaa kana osoo taatanii Oromoof Oromiyaadhaaf boqonnaan haaraa katasgabbii kanagaadha baay'ee karaa aan deemaa jiru kun karaa rabbiillee ni jaallatu karaa namnillee jaallatu karaa nagaa karaa qulqulluu karaa tokkummaa karaa obbolummaadha karaa uumamummaa isa haqaasan qulqulluu. Mee karaan Haayidar Abdii bilisummaa deemaa jiru kun jara kan araarsuuf deemaa jira uummata keessatti nagaa buusuudhaaf yaadaa oolee bulaa jira karaa kana mee rabbi shari'aas gaafadha sheekan gaafadha qeessi gaafadha sheeki gaafadha mee karaa an jiru kun karaa sirriiti gaafadhin jira waan ta'eef kanaaf yoo dandeenye waan gaarii haa yaadnu waan gaarii haa goonu laftuu barnoota siyaasaadhaan qabnu waan ta'eef namni amma arrabsuma ta'e lammaffaa qabsoo kana qabsoo gandaan fakkeessinaa. Qabsoo naannoodhaan fakkeessinaa
yeroo haasoftan yeroo haasofnu qabsoo biyya irratti haa xiyyeeffannu. Ammallee kutaan 2 yookaan 3 qofa adda wal baafattanii dhukkee walirraan kaasinaa. Kanaaf yoo mormitan ragaa wajjin yoo qeeqxan illee ragaa wajjin an kanumaan irra deddeebi'ee isinitti hima. Namni as biratti arrabsu hin jiru. Akkasii yaadni kiyya kun akkasii hin ta'in nan beeka. Akkasiin kan hin qeeballe hin beeka. Kana wajjinuu akkanumatti akkasin arrabsatan nan beeka. Akkasin na arrabsatan yookaan na faarsan osoo hin taane karaan jiru wal qusachuudha. Keessattuu ijoolleen musliimaa, ijoolleen islaamaa warri onnee keessan keessa qalbii keessan keessa laa ilaaha illallah muhammad rasulullah onneen keessan osoo keessa jiru jecha kana baattanii walitti hin duulinaa. Jecha kana qabattanii. Addunyaatti illee hojii jiraadhaa akhiratti illee hojii jiraattanii. Wal qabadhaa. Waliin deemaa. Yoo waliin galle waan waliin galle irratti akka waliin galle hubadhaa waliin deemaa. Dhumatee deeqaan kiyyaa tokkummaa. Fixeetta. Tirfiisii kenninee bar. Ayye mootii koo. Amma akkana goona yaadni kun yaada xumuraati. Kana booda carraa dubbachuun qabdan. Garuu tartiibaan deemna waan ta'eef hin gabaabsinaa carraa dubbachuun qabdan kana booddee. Sanyiin dubbatee asumaan lafa dha'a jechuudha. Gaafa lafa dha'a jedhu hin ba'a keessaa jechuudha. Xabaqaan dubbatee inuma ba'a keessaa, kiyyaan dubbatee inuma ba'a keessaa. Kanaaf amma sanyiin daqiiqa 3 keessatti naa dabaliin hin jiru. Walii gallaa walitti naarru, waliin mufachiifnu daqiiqaa natti dabalinaan hin jedhina. Sanyiin adii gammadaa daqiiqaa 3 keessatti ergaa kee dabarfadhuuti si buusa jechuudha. Adeemsa tokkuma yaada guduunfaa waan ta'eef yaada irratti dubbannee irratti walii gallee baanu haa ta'u maaliif yaada mataa keenyaa taanaan ammas faca'ee ba'a waan ta'eef nuun amma uummata Oromoof maaltu malaa isa jedhu irratti cuunfinee. Utuu atiin fixiniin sii deebisa. Ammallee walitti fiduu hin dandeenye boroo danda'ame qaamota 3 waboo deeggarsa yoo ta'e tokko si fudhannee qaamota Jawaar deeggaran ijoollee dandeettii qaban gama mootummaarraas nama dandeettii dubbatee isa arrabsoon sababa ganda kana ta'eef yoonni waa tokko dubbatte sababa inni mootummaa jedhu osoo hin taane yaadaan namoota amansiisuu danda'u boru gama muummicha ministeeraarraas gara Jawaarirraas fudhannee mari'annaa gama woboorraas hin fudhannaa jechuudha waliigalteen keenya kana ta'a. Keessaan na dubbisaa namoonni gama Jawaarirraa dubbachuu arrabsuu warra arrabsu hin barbaadu. Warra waa arrabsu warra rifatee waa arrabsuutti fiigu warra sana miti. Warra akkan jedhe malee ta'uu qabu maaliif akkana jettee nama arrabsuutti deebi'u warra sana miti. Nama yaada isaa bilchaataa lafa kaa'uu danda'u gama Abiyyirraas gama Jawaarirraas gama woboorraas walitti deebina. Kanaan guduunfina malee amma kiyyaafinnee Jawaariin deeggarsiisuu hin dandeenyu waliin galu. Sanyiin nadhii gammadaafillee Abiyyi deeggarsiisuu hin dandeenyu. Beekamaadha kun nutuma guyyaa guutuu asirra oolle. Bor yaadotaan walitti kaa'aa deemnu ta'a. Warroonni Jawaar deeggartan borii sagantaa itti nutti nu qophaa'a. Warroonni Abiyyi deeggartanus gama biyyirraa yoo isin abbaa giddii fideettan abbaa giddiitti nan fida. Ani abbaan giddii natti dhiyaata. Namni Jawaar deeggaru natti dhiyaata. Oo isin abbaa giddii jibbitan akka dhuunfaa kiyyaatti hin jibbu siyaasaa jibbaaritu waan ta'eef. Ana akka dhuunfaa kiyyaatti jibbaarraa hin qabu. Sanyiin nadhii gammadaa let's go. Daqiiqaa 22-25 waliin dhaabuu qabda. Yaada xumuraati. Hayyee ulfaadhu anamma yaada golabaawwan isiniin jedhee irraa bu'u deeggartoonni paartiilee hundaatu jechuudha warri Jawaaris warri badhaadhinaa warri Kaafaa warri Abaa'oo hundi isaatu ammatti Abaa'oo homaa fiduu hin danda'u Kaafaa homaa fiduu hin danda'u badhaadhinni homaa fiduu hin danda'u osoo taane waa fiduu ni dandeenya ammoo wal taanee waan fiduu dandeenyu san waan gochuu dandeenyu san haa goonu yoo jedhame irra gaariidha yoo san biyya teenyallee uummata keenyallee ceesisa jedhee amana. Yoo homaa fiduu hin dandeessanii akkasiisin nutu mootiidha numatu mataadha isin dhaabbataa yoo taate xiyya haa taatuun kun qileetti nama gatti qilee sanirraa hafuudhaaf wal dhagahuu walii hoogganamu walii dhageeffachuun gaarummaa qaba jedhee amana. Inni biraa Jawaarii wal nu deeggarruuf arsii waan ta'eef osoo hin taane Jawaar qabsaa mirga dhala namaa abbaa itti amaneef abbaa tokkummaa Oromoo gadi dhaabee fi tokkummaa Oromoo lallabaa ture. Abbaa jecha osoo hin taane gochaan beekamu waan ta'eef deeggarra. Boru gaafa inni dogongore gaafa inni hawaasa miidhe akkanumatti dura dhaabbannee morminaa jechuudha. Akkanumatti dura dhaabbannee
sirrii miti jennee qeeqnaa jechuudha. Kanaaf dhugaa isaa qeeqna malee eenyummaa isaatii miti kan jaalanne. Akkasitti hubachuun gaariidha jechuudha. Inni biraa gaafa namni tokko paartii tokko yoo qeeqe hoogganaan paartii sanii kutaalee Oromiyaa keessaa gara yoo ta'e akka waan kutaan sun qeeqametti ilaaluun yookiin fudhachuun dogongora jedhee amana. Ilaalchonni akkasii sunillee osoo hafanii gaariidha. Mootummaan Itoophiyaa bulchaa sabaaf sablammiileeti. Jawaar Muhammad qabsaa mirga dhala namaati jechuudha Oromoo dabre. Akkasitti hubachuun gaariidha jedhee amana. Walumaa galatti tokkummaan nu barbaachisa. Yeroo kana keessatti hawaasa keenya cabe miidhame rakkate rakkoo baasuudhaaf tokkummatu nu barbaachisa. Walii haa gallu walii haa dhageenyu isiniin jedha ulfaadha. Galatoo mulfaadhu xabaqatti fufii daqiiqaa kuteera baay'ee nu fayyade daqiiqaan bisuunsa itti fufi xabaqa daqiiqaa 24 waliin 27 waliin nu dhaabe. Okay. Ani gaggabaabsee jechuun waan ijaan jedhu gruppii lamaan irraayyuu girrisaa ta'uu hin barbaachisu. Girrisaa jechuun I know I'm not talking about political terminology sanii miti kaasaa jiru. Girrisaa jechuun namni sammuu nama tokkoon yaadu jechuudha. Girrisaa karaa PPTinis ta'e girrisaa karaa Jawaariin ta'uun hin barbaachisu. Waan hojjetamaa jiru dhaabbatanii xiinxaluun baay'ee gaariidha. Waan qeeqamuu qabu yoo an Jawaariin qeeqe Jawaariif qeeqa. Yoo an Abiyyiin qeeqe Abiyyiif qeeqa. Qeeqamni abiyyiin guddisuuf qeeqamni Jawaariin guddisuuf fakkeenyaaf amma waan tokko sitti himu waan abiyyi biyya kanaaf hojjete keessattuu waan Oromoodhaaf hojjete waan proposaalii Jawaar dhiyeessee waan abiyyi hojjete keessa waan tokko sitti himu. Jawaar qabsoo bara wayyaanee keessatti wayyaaneen boolla 3 qabdi jedhe. Boolla 3 keessaa tokko OPDOdha jedhe. OPDO keessaa gaafa isii ariitu federaal mangistii seenti jedhe. Gaafa federaal mangistiidha ariitu maqalee seenti achitti itti callisnaan eessatti dhufti jedhe. Eessa bakka jirtutti sitti dhufti jedhe. Achi ari'ee wayyaanee maqalee irraa ka ari'ee akka hin taanetti siyaasaan Itoophiyaa yookaan immoo siyaasaan Oromoo silaa waan abiyyi hojjetee tana hojjechuu baate haala amma irra jirrurra hin jiraatu ture. Waan gaarii saba kanaaf hojjeteera. Proposaalii tana Jawaarilee dagachuu hin qabu. Waan akka abiyyi biyya diigee wayit godhee haasa'uun isaa anaaf. You see dogoggora. Kun dogoggora. Maaliif jechaan qeeqaniiraan jechaan isa qeeqa. Maaliif sila waan abiyyi Jawaariin gaafadhu maaliin yoo naan jette sila sumatu jedhee wayyaanee maqalee irraa ari'uun malee bakki tuni deebitee nutti dhufti jette abiyyis ka hojjete sanuma san keessa rakkinni biyyaa ni mudata. Rakkinni amma biyya kana mudate ni mudata. San keessa wayyaanee ari'uu keessa immoo wayyaanee waliin eenyutu hojjeteedha dhimmichi. Har'a deebitee jecha jirtu san jijjiirteedha gaafiin gaafatamuu qabu. Sanii achi ka jiru garuu. Deeggaraa abiyyi taate yookaan immoo deeggaraa PP taate. Kana kaasaa jiru akka deeggaraa PP. Yookaan immoo deeggaraa abiyyi. Fakka fedhe ta'uu danda'an akka dhuunfaa kiyyaatti siin jedhaan. Akka dhuunfaa kiyyaatti deeggaraa abiyyi ta'uu kiyyatti hin jaaladhas ni kabajas baay'ee jaaladhas namicha. Akka kana wayitii siin jedhu garuu Jawaar Mohammad birraa kanaa fudhatee Jawaar Mohammad akka mawrad maalat gadi bu'uun abiyyiin fuudhanii gadi bu'uu ta'ullee warri PP deeggartan sirriitti hubachuudhaa qabdu. Anaaf I think 27 ta'eera na fakkaate galatooma hundi keessan. Taayibiin dhufee jira ulfaadhu galatoomi xabaqaa keenya yeroo walitti deebinaa boris nu hordofi waan si gaafadhu yeroo itti nutti qaba waan ta'eef galatoomi. Hayya galatoomi. Kiyyaa itti fufii kiyyuu jabal. Xaarraan kan koodinatti itti fufii yaada kee ifi mee dura ifatti bahi. Oh. Ifatti bahi. Jechuun si argamoo eewa akkas. Oh dubbadha madarraan keetii soddomaa waliin dhaabuu qabda. Waanuma fedhan irraa dubbachuudha moo fakkeenyaaf gaafiyaatti nama gaafattu irratti hundaanii dubbachuudha. Yaaduma feete dabarfadhu amma yaaduma sitti dhaga'amu. Dabareen gaafa namaa kennamu waanuma sila dubbata uummanni sii galee wooma sila caarraa gadi ta'eef naan dubbate amma sarara deebi'ee dubbata beektaa namni. Kun immoo this not politics bro sii galee. Ila amma akkasuma dhimma ajandaa kana wal qabatee maaltu baasaa waan jedhu maaltu nu baasa waan jettu yaaduma kennataa kanaan xumurreerra baanaa jechuudha. Wanti nu baasu dhagaye wanti nu baasu ayyee ila tokkee wanti nu baasu Jawaar hayyuudha hayyuu siyaasaati
Hainoo eenyuun beeka kana si galee Oromoo miti alagaan waan ragaa ba'uuf kun si galee Jawaariin hin jaallannaa hin kabajna garuu misiroon bareedde jennaan ija babbaaftee jedha warri keenya si galee. Kanaafuu jennaan fakkeenyaaf Jawaar ba'ee mootummaa qeeqa jechuun mootummaa Abiy torban tokkotti 4 kiiloodhaa baasee miti si galee qeequmsi Jawaar kaase qeequmsa yeroo isaa eeggatee miti. Maaf kana dura gaafa nuti maali gaafanni ayyaana Kirismaasii faa ayyaana Faasikaa faa Arafaa faa irratti daladaa faa irratti dhufuuf Jawaar sabni keenya rakkoo akkasii keessa jira Jawaar maa calisteenee kurrifataa turre maaliif itti kurrifataa turre maaliif waan danda'uuf waan dandeettii qabuuf waan ilma sabaateef waan hayyuu sabaateef amma gaafa yeroo nuti fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootiitti Jawaar qeeqamuun maaf haraama ta'an jedha. Sigale Jawaarii warra jaallatan keessa warra kabajan keessa warra dandeettii isaatti amanan keessa isa tokkodhaan kiyyaan sigale baay'ee tokkoon jaalladhaan dhugaa rabbi garuu Abiyyiin sababa ganda isaatiin sababa maarree kana walitti funaantee fiddee Abiyyiin jibbita taanaan jaallattus jibbitus an Abiyyi faanaan dhaabbadha jechuudha sigale Jawaaris waan na fayyaduu qabu Abiyyis waan na fayyaduu qabu garuu Abiyyiin eenyummaa isaatiin jibbita bakka inni ba'ee jibbita bakka dhaloota isaa jibbitee itti duulta taanaan fakkeenyaaf Jawaar kan dubbatu kan bira aktiivistoonni isaa fi jabbiloonni isaa kan as miidiyaa irraa iyyan waan bira sigale ani kwama fakkeenyaaf poostii Jawaar poostatu keessatti poostoota baay'ee na taphachaan baay'ee jiru fakkeenyaaf kan inni irraa milishaan dedootte jechuudha. Milishaan dedooti nama yeroo tumtu viidiyoon irra inni gadhiise bakka waan kaadireen godina hawaasa irratti godhaa jirtu waan akkasii kan appreciate gootee gargaaruu qabdayyuu namatti tola garuu girrisaan isaa Jawaar dhufe torban tokkotti Abiyyi 4 kiiloodhaa baase kana godhe kuulloo kana maal godhe jettee asirraa xebda taanaan sigalee nuti turtii siyaasaa keessa taanaan abbaa fedhe caalaa jechuudha waggoota meeqa dura nama Jawaarii faana Jawaariin gargaaraa Jawaarii waliin qabsaa ture sigalee aarsaa barbaachisu kaffalee jechuudha sigalee gama rakkina hawaasa keenyaa yoo ta'e immoo gaafa Jawaar afaan isaa qabatee biizinasa mataa isaa irra tureyyuu nuti mootummaayyuu gaddeebisnee arrabsaa ture maal gaa Abiyyiin amma fakkeenyaaf namni aga abbaa giddaa arrabse jira hanga koo ilma Oromoo ta'e namni Abiyyiin arrabse jira TikTokii kanarratti yoo warri kaleessa waggaa 2-3 kana keessa miidiyaa fayyadamuu jalqabdan hin beektanu yoo ta'e malee waggaa 4-5 dura TikTokii irratti gaafa ilma ijoolleen Oromoo akkas hin baay'anne jechuudha. Abiyyiin fincaan gondareetanii gaddeebisanii arrabsaa ture. Namni dhagaye namni Jawaariin fincaan akkasii fincaan maaloo jedhee arrabse jira. Daqiiqaan kee dhumate. Okay, kanaaf daqiiqaa koo xumurtee jirta. Jawaariin hin jaallannaan kabajnaa. Jawaariin qeequu haraami nurratti hin godhina. Fitee jirta hin beeka garuu Jawaariin qeequu haraama nurratti hin godhina. Abiyyiin gaddeebisaa arrabsaa gaddeebisaa waan feetan godha mirga keessani because mootummaa biyya sanaati waan ta'eef Jawaar gaafa qeeqamu immoo haraama nurratti gootanii Oromummaa nurraa mulqitanii nun qeeqina kanuma dubbiin. Yalla ayyee. Daqiiqaan kee dhumeera galatoomi gara dhumaarra waan jira waan ta'eef si buufna bahuuf waan taaneef nuu bu'u asumtoo fi keetii si buufnu xumurarra jira waan ta'eef. Arbaa guugu daqiiqaa 3 qabda. Arbaa guugu liji. Tokko boga dubbaadhaa jedhee aboo wallaahi nama kana. Akkuma feete gootee garuma feete gootee kallattuma feeqetti deebsitee waan jedhu hin dhabu. Isinii galee wooma jedhu tokko hin dhabu bara. Aboo rabbi siraa qajeelchu ani isin ilaalu rabbi siraa qajeelchu wallaahi. Nama harkaa ba'uun hin danda'amu. Hin danda'amu jechuudha. Sekeendii 3 gidduutti gandummaa fide jechuudha. Sekeendii 3. Sekeendii 3. Kanaaf arbaa guugutti fufii. Tokkummaa maali qoy mana kee kana iluu qofa gara gaaddiitti qoy. No mana piip qofti caffartu taate bara manni kee. Ayyoo obsi arbaa guugu. Egaa si buufna dhiifamanuu godhii si waamni dadhabne waan ta'eef nutti mufatinii si buufna xumurarra geenyeera waan ta'eef. Ayi jarri daqiiqaa 2 sii kennina si maal dubbattaa miti fittee.
Bodara dubbadha amma bu'uun barbaadu waan hin ta'eef dhiifama. Rafu mire nuti bau okay nuti bau fande babar kana afari cara su take na de ba boda dubbata Miidiyaa kan bai kee dubbata wore do bau fande miidiyaa guddaadha waan ta'eef yoo asirratti dhabdes nama biraa bakka buustaa. Nama biraa bakka buustee namni biraa itti fufa malee miidiyaa kan kee miidiyaa nama tokkoon deemuu qofa ta'uu hin qabu. Indee ai der gudi video na buljum de ba haye de akan ge tuhura radi baba da wagoru qabdu bogale daqiiqa eenyu qabda ilu as keessatti wanta sitti mu tokko akkaataa ijoollee utunaa isaatiin darbin bogaleetti waa tokko sitti hima ijoollee dhugaa dubbachuu fi Jawaar deeggaranusi namoota galchaan jiran akka anayyuu garaa ga'an jiran akkaataan dubbannaa jira. Angaruu nama miidhuma irratti beeka malee kan mootummaa deeggartuuti kan eenyu deeggartuu lafa irratti tilmaamee beekumsa qabamoo hin qabumoo hin dubbatamoo hin dubbatu jedhee irraan beeku. Garuu kan Jawaar deeggaru eegan jalqaba kaasee na bira jiras. Siigalee sa'aatii dheeraa namni fudhatee dubbate abbaa giddii fi nama Jawaar deeggaru. Sa'aatii dheeraa jalqaban dhumneesin jechuudha. Sa'aatii dheeraa namni fudhate namni sanyii eenyu jedhu suni akka laayibii seenennaa waliin seene. Sanyii nadhi gammadaa natti fakkaata. Suuraa Jawaar as kaasee ture sun. An hunda waliin beeku eenyuti immoo haasaa irra beekaa eenyuti immoo waa'ee kanaa sirriitti haasa'uu beekaa immoo addatti hin beeku. Ijoollee danuu galchaa jira. Gaayyaa suuraadhaaleen galcha waan si ajaa'ibu kanaa jedheen namoota suuraa Jawaar irraa qaban hin galcha. Sababni kana galchuuf waliin beeku warri suuraa Jawaar qaban irra caala deeggaraadha jedhee waan nama nuufaniin iyyi akka jarri bifa mormii ittiin jijjiirreef waa ittiin ilaalamneef suuraa faalaalee yeroo nan galchu jira. Sababni suuraa laalee silaan ilaalu. Warra sana eddeettiin beeku waliin beeku waan ta'eef jechuu barbaadeetanii warra Abiyyi deeggaru immoo abbuma giddiin beeka. Abbaa giddii kanan fidee fi Jawaarii qeequuf arrabsuun tokko immoo gargari waan jedhan inni arrabse waan ta'eef gaafataan ture jennaan hin arrabsine jedheen akaadessu mana Afrikaa qabu abbaan giddii inni milishaa sodaatee dheeruman dhiise. Amma milishaa dubaayiteera boogalee carraan keetii daqiiqaa 3 qabdaa akkuma hubatamuufan kana isinii kaase. Daqiiqaa 38 waliin dhaabda boogalee ko. Tole tokko magaalaa Toomi. Har'a lama baay'ee gaariidha beektaa haalli marii kuni. Yeroo dheeraa fudhatus namoonni miira isaanii ittiin jalqaban keessaa bahanii gara argitee gar tokkotti deemuu irra dhufaa jira. Isa poolitikaa filannoo maangoonaa. Siran tarkaanfadhe boogalee kun deeggaraa wobooti gaayisi jechuun gandan keessatti gandaan illee gargarii an waan deeggaruun immoo deeggaraa wobooti jechuudha. Jechuun akkasii waan hubanne waan geessineefan warri woboo isa kan hin komannee fi inni deeggaraa wobooti yeroo hedduunaa waliin jira immoo itti fufi daqiiqaa 39 waliin dhaabda. Okay. So baay'ee gaariidha jechuudha amma haalli mariin itti deemaa jiru ani kan hin jedhu wanti nuyi gochuun nurra jiru amma marii asirratti godhamu kana Jawaarii fi Abiyyi godhamee gara naannootti geeffamaa jiru kana nutu dura dhaabbachuu turreera. Maaliif jennaan amma kiyyaan maal jedha inni gara Jawaarii gaafa inni Jawaarii leellisee ana waa'ee Jawaariin dubbatin jettu an dirqama Abiyyiin hin deeggaraa jedhe miti akkas jechuun qabu. Isa sanaan achitti dhaabbadhu Abiyyis kan koodhaa Jawaaris kan koodhaa jechuutu irra jira jechuudha. Namni akkasitti yaaduu turreera. Isa filannoo poolitikaa immoo yoo isaan filannootti dhiyaatanii kaardii keetiinitu gargar baasta buleessa kiyya. Malee asirratti garri Jawaarii ganda sana qabatee wanta isaan gara kana dubbachaa jiranii fi warri gara Abiyyi immoo naannoo Jimmaa qabannee immoo gara Abiyyi gorranni nuyi jennu uumne jechuudha. Gandummaa odeeffamu sana uumaa deemna jechuudha. Kanaaf warra sana bira dhaabbachuun nurra jira jechuudha. Sababa isaan akka jedhaniifati tokkummaan nattee waan itti jettee gara Abiyyi gortee asii as warra kana wajjin haasoftuuf hin qabdu jechuudha. Gara lamaaniin warri jiranii dhaabbachuutu irra jira. Waa'ee poolitikaa isaanii irratti haasa'uudha. Isa sana immoo filannoo yoo dhufe immoo filannoo irratti immoo filatteetu abbaa barbaadda filattaa jechuudha. Amma kun hin jirretti garuu naannummaa waan jedhamu kana please gama hundumaanuu nuun Oromoon tokkumaa abbaan Jifaarii yoo mootii ta'anii turanis akka Oromootti annan fudhaa
nuuni experience akkasii qabnaa minaamin jedhanii amma inni iyyuu gandummaa haasaa gandummaan haasaa jechaa gandummaa haasaa kiyyaa nama asirraa deeme kun jechuudha. Kanaaf waan akkasii irraa of eeggachuun nurra jira. Garuu amma deebi'eera amma mola. Argitee gaafa gara guduunfaatti dhufee deebi'eera. Namni waan keessa isaa jiru asee achirraa waa hubatee akkas deebi'uun wanti barbaadamu kana jechuudha. Wanti yeroo dheeraa fudhannee waliin teenyee asii haasofnuufis jechuudha. Kanaaf hundumti keenya iyyuu tokkummaa Oromoo irratti hojjennaa. Poolitikaa immoo poolitikaa barbaanne kamiinuu hordofna. Waan tokkummaa Oromoo diiguu irratti garuu hundi keenya iyyuu inni kaafaawus, inni abaawus, inni woboos, inni bilchiginnaas waan waloo irratti tokko taanee hojjechuutu nurra jiran jedha. Guddaa galatoomi tokkummaa fayyaa ta'e. Daqiiqaan keessa dhumeeraa galatoomi si buufna bahuuf deemna waan ta'eef gara xumuraarra jirra. Ulfaadhu galatoomi fayyaa argadhu. Mubaarak. Mubaarak. Okay, lu itti fufi. Itti fufi yaa furtamii lamaa waliin ofumaan beekii nu dhaabi itti fufi. Waan yaada kee dabalatu waan kana irratti. Galatoomi warri jechuudha yaaduma walii galaa kennan kaasa miidiyaa keetiillee kan uummata. Leekisti yeroo marii gootu haadhallee qixa goote qixa godhi mana ittiin dalgaan nama tuttuqan yoo ta'e abbaan mana banatee akkasii wal arrabsuu hin danda'a jechuudha akkuma martuu mana qaba. Garuu akka Oromootti waliin mari'annoo godhanii waan wal kabajuu jedhamu tokko jiraachuu qaba jechuu barbaadeeti. Abbaan nama barbaade fidee haasa'u hin taa'in qophii qabdu sani ajandaa keessan fidii fi ajandaa kana jedhii fi waliin mariisa akka teedii sani yoo marii barbaade. Malee barsiisaa tokko dhuunfaa ofii fidatee yoo haasa'u namni wal lolaa deemaa jechuu barbaadeeti. Warra jiru martuu miira keessa jira akkan argetti miira ofii baataa jira. Jecha siin jedhee jecha jedha asirra warri jiru waa baay'ee waan isin gammachiisna jira waan isaan haasa'an jechuu barbaadeeti. Akka taasisuu hin barbaanne maaliif yoo dhugama mari'achuu qabnaa wal bira qabnee jooriin jaalmaruu abiyyi wal bira finnee haasofnaa jettanii karama nagaatiin jira miti karaa bareedaan osoo waliin arrabsi osoo waan tuttuqin maaliif namni wal tuqe booda nama hedduu madeessaa jechuu barbaadeeti. Aduu miira kiyya koontirool godhee dhufe jechuu barbaadeeti. Waan miira jabaa keessa jira jechuu barbaadeeti. Garuu irraa dhiisee jechuu barbaade. Ilaalla akka haalli itti deemu kana laallanullee jenne maaliif namni wantoota dubbataa jechuudha. Waan ofiitiif waan dubbatu waa hedduu qaba jechuudha. Waan nama aartu waa baay'ee dubbachuu dandeenya jechuudha. Nama mufachiisu hawaasa mufachiisu yookiin nama paartii isa mufachiisu waa baay'ee qabna. Garuu yeroo tokko laaltee nama kana daajjabdee waan bira dabartaa jechuudha akka inni haasa'u. Dhugaa waa'ee biyyiif yoo ardiifne dhugaa uummata Oromoo haasa'u. Waan uummanni Oromoo keessa jiru dhugaa Oromoo sana haasa'u. Marii yeroo fidduu ajandaa sana fidiiti namoota akka jettu yaada qaban bilchina qabanii fi waa'ee siyaasaa baratuullee dhaban xiqqoo beekan. Waan san gadi fidiiti akkasii haasawaa mana akkanumaan gabbaane kun ta'e sun ta'e kana godhe kan godhe san godhe waan ilil jedhanii tiktook irraa mootummaa bultee ilil irraa yookiin jooriin illee cal'isiisuu akka hin dandeenye joora jechuun jaalmaroo sappoorti godha. Hayyuu biraallee joornaalloo biyya ta'e osoo hin ta'in maraayyuu sappoorti godha. Maraaraa ta'e baqqalaa ta'e biyya kana godhu gochuu har'allee godhullee bakka barbaade hafa waan nama saba Oromootiin dubbatu. Kaan illee ni morminaa jechuudha. Wayita cal'isuu qabanillee akka biyyi inni cal'isnaa jechuudha. Wayita diinni itti duulu asirraa tiktook irra ni cal'ifne jechuudha. Gaafa takkalaa uumaa wanni dhufe diisii dhufe. Inti san deeggaru paartii san deeggaru. Warri ABO'tu bira dhaabbatee sappoorti godhaa ture jechuudha. Oromoon guutuun maaliif ilma Oromooti Amaara biratti akkas ta'uu qabu. Yeroo itti qeeqamu qeeqinaa yeroo itti sappoorti goonaa jechuu barbaadeeti. Jibba dhuunfaa fi jaalala kan akkasumatti dhiisaa yookiin gandummaa kana dhiisaatii dhugaa uummata Oromootiif haa dubbannu jechuu barbaade yookiin abiyyi suufa godhatee isinitti toltolee isinitti bareedee haasa'u isinitti bareedee sappoorti godhee sun waan uummata haa dubbannu jechuu barbaade liqittiin hojirreessi galatoomii jechuu barbaada. Tokkummaa yaada waan bareedaa irra jirtaa jabaadhu uummata bichaa nu turre.